show jedhamu share subscribe like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha waan jiruufi waan nutti fakkaate qabannee isin biraan ga'uudhaaf qophii xumuranne isin bira geenyeetiin jirraa isiniin jedha. Achirraa kan hafe obboleeyyan tokko shamarran akka kiyyaa kan mana madaabii biyya hunda keessa jiraatan amantaa fi kutaadhaan osoo wal hin qoodin baga naganaa jiraatan qaqqaaliiwwan biyya naaf jajjabaadhaa waliif jajjabaachuun dirqama nurratti isiniin jedha. Akkasuma kaayoo biyyaa baaneef dagachuu hin qabnu dagatamullee hin qabu isiniin jedha. Abbaa fi haadhaa fi obboleeyyan keenya kan gargaaruu qabu gargaaraa kan silaa dalagachuu danda'u waan bira dhaabbannuun bira dhaabbannee gargaarree bakka kufee kaasuun dirqama nurra jiru isiniin jedha. Achirraa kan hafe obboleeyyan tokko warroonni akkuma kiyya mana madaabii keessa dalagaa yuutuuba banattanii yuutuuba qabdan maatii waliif ta'uu wal gargaaruu sheer waliif godhuu akka hin daganne isiniin jedha. Achirraa kan hafe obboleeyyan tokko warroonni miidiyaa hin qabnes banattanii akka nutti qixxooftanii wal gargaaruu wal bira dhaabbachuun dirqama nurra jiruun isiniin jedha. Asumaan kan yaada kiyya dabarfadhuun isiniin obboleeyyan tokko dhiifama telefoonni natti dabalamu jira. Akkas obboleeyyan tokko kanaafiyyuu wal gargaaruun nu biratti akka beekamu akka wal gargaaruun isiniin jedha. Achirraa kan hafe warroonni miidiyaa hin qabne kan nu daawwachuu dandeessan yoo wanni nu dabarsinu isinittis toluu baate viidiyoo keenya bantanii osoo dhaggeeffachuu hin taane bantanii lafa geessanii biraa deemuu ni dandeessan. Obboleeyyan tokko isiniin jedha waan isinitti tolu yoo waan isinitti tolu dalaguu jiraanne eenyutti tolaannu dalagii jechuudhaan nu jajjabeessuu ni dandeessan. Achumarraa kan hafe waan isinitti hin tolle waan kana waan safuu cabsu irraa dhaabbadhu hin dalagini yoo nun jettanis ajaja keessan jala deemne waan irraa dhaabbannu ta'a obboleeyyan ko. Asumaan kan dubbachuu dhufe wanni guddaan jechuudha. Anasirraa yaadni kiyya waan kana ta'eef wanni an dubbachuu dhufe jalqabatti jechuudha. Waa'ee wardaa Ibraahimii fi ummaa Ibraahimii fi wardaadhaa jechuudha. Maal akka dubbattu feetaa yoo jettan maal dubbachuu feetaa yoo jettan dirqama dhiifamachuu biyya biqiltuu haasawni magaalaa wal badaa maaliif kaameraa kanaafis haarawaa ta'uu ni mala. Akkasi obboleeyyan tokko mana ta'uu dhufe yoo naan jettani obboleeyyan tokko nama dhiiga obaasi aannan obaasi jira. Kana dubbachuun dura ummaa Ibraahim baga rabbiin nagahaan hayyise ummaatu qaali ummaa Ibraahim ummaa keenya kun wanni jechuu barbaade ummaatiyya wanni jechuu barbaade Oromoon yoo mammaatu nama dhiiga obaase aannan obaasi jira. Ismii galee guyyaa kaleessaa galgala biiliin akka qabametti beeksisanii turan. Okay, qaban haa qabamu wanni jedhee obboleeyyan tokko mucaan kun gizee du'anii akkuma beeknutti nama biiftuu wajjin dhaabbatee wardaa biiftuu wajjin dhaabbatee
keetitti deebi dalagaa kana hin dalagini dalagaan kun dalagaa Oromoon itti sitti aartu malee kasitti aarii baatu miti jedhamee kan sirraa gammaddu miti jedhee gorsee gara nama waan gaarii dalagii waan gaarii irraa dalagiitiin mul'atu jedhee yuutuba bareeti harka kaayee eega jedhee akkasuma viidiyoo yuutuba eega baneeti yuutuba sanis guddifatee dalagachuu jira alhamdulillah. Achirraa kan hafe booda ammoo ufduuba deebi'ee ammas gara biiftuu gara gaarii osoo gara biiftuu gara hin galin biiftuu fi Ibraahimii fi wardaanis eega walitti deebanii eega biiftuunis namatti dhaqxee kan akka bahaarii fi kan akka maqaan isaa na jalaa badee dhiifama abbaa yassimii balloo show jechuudha. Jarasiin akka jarri balloo araarfattee akkasumas deemtee gara wardaanis ofitti waamtee gara araaramtuuf taate eega araaramtee walitti deemanii namni wal dhabuunis ni jira araaramuus ni jira walittis deebi'uun ni jira walitti deemanii booda ammoo waa'ee walitti deemanii jedhan akka biinii fi akka biiniin jedhutti garuu wanni kun akka fedhee jechuudha. Biiniinii fi biiftuun eega Ibraahim biraa deeme akka wal jaalatan himanii biiftuun eega Ibraahim gara sanaa gad deebi'e biinii dhiiftee akka waan gara Ibraahim deebiteetti haasa'anii haasawa kana kan wajjin dhageeffanne natti fakkaata obboleeyyan tokko ni fagaata. Kanumaafiyyuu eega akkas ta'e hoo eega waan kana dalaganii hoo booda waan irra gaanu walumaan arginee jirra. Biiniinis wardaa qabee miidhuu ture eega miidhuu ture biiniinis qabamee wardaa baasuutti hafee eega wardaa baasee jedhee biiniin gara mana hidhaa imaluun homa yaadatamu Ibraahim hidheetiin eega jedhee achirraa eega gabbayee eega achirraa gadi bayee xiqqoo booda ammoo mana hidhaatii bahuun isaa bayeetiin jira jedhee akka nu beeksisetti eega bayee booda ammoo xiqqoo booda ka Ibraahimii fi Ibraahim xiqqashoo waa itti godhanii akka maraatuu tokko ta'e yeroo sana ammoo biiftuu fi wardaa walumaan jiran ta'a. Eega walumaan jiranii wanni kun deemee ammoo biiftuu fi Ibraahim gara dhossaatiidhaan wal furuun akkuma yaadatamu isiniin jedha obboleeyyan tokko. Qixxaan kun hedduu fagoodha waan ta'eef qixxaa yeroo hedduu isaan gadhiisan viidiyoo hedduu gadhiisan bakka takkatti isinii himuuf jira. Ifama isiniin jecha obboleeyyan koo wanni kana dubbadheef gargaareetiin jira. Biiniin Ibraahimiinii fi wardaa bira dhaabbatee gargaareetiin jira miidhee jira miidhullee miidhee gargaarullee gargaare haga namni nama gargaaru gargaareetiin jira. Akkamittiin gargaara obboleeyyan koo gizee biiftuun Ibraahimiin miidhee ilmaan isaa jalaa qabdee ilma isaa miidhee jettee bira dhaabbatee haadha manaa isii kana haadha manaa wardaa bira dhaabbatee masruufee akkasuma waan itti barbaachisu waan silaa Ibraahimiif godhamuu godhee nama barbaachisu nama waamee fi gargaaraa ture. Eega gargaaraa ture obboleeyyan tokko kanumarraanii mucayyoon irraa hafuu hin dandeenye lubbuu isaatii fi lubbuu biraallee waan baatu deemtuuf gara biyyaa imaluu raawwii jedhee himale. Eegatti malee gara biyyaa obboleeyyan tokko eega gara biyyaa imale biinii waliin akka imale numa yaadattan hundi keessan iyyuu imale. Eega imalee hoo biyyatti illee waan irra ga'e walumaan deemna jechuudha. Waluma waliin laalu ture jechuudha obboleeyyan tokko. Kanumaafiyyuu wanni isiniin jechuu barbaade haala gabaabaa iddoo gabaabsee isiniin jedhutti jiru Ibraahim warroonni Ibraahim beektan viidiyoo kiyya kana sheer godha. Sheer godhaatii Ibraahimiin biraan faffacaasaati wardaan Ibraahimii fi ummaa Ibraahim biraan naan ga'a. Wanni isiniin jechuu dhufe anini qabatamaan jechuudha. Ibraahim yeroo ammaa kana keessatti kalee galgala akka biiniin qabametti jira. Biiniin eega qabame eega inni si miidhe
tantee sii fayyite ummaa tantee sii fayyite bar summi obaasee jechuun keessanillee ni mala ati maaliif beektaa maaliif irraa haasoftaa bar ummaa biiniin summi obaasee jechuun keessan ni mala obaase eego obaase alhamdulillah summa alhamdulillah ummaan nuu fayyitee jirti ummaan teenna nuu fayyitee jirti ummaa Ibraahimii bichaa miti ummaa teenna walitti qabna waliin ummaa jechuun ummaa teenna hundaadha ummaa Oromoo hundaadha maa fayyite jechuun miti bakka fayyite alhamdulillah summa alhamdulillah bakka nuu fayyite ummaan kanaafiyyuu isaa wajjin deemuu booda ammoo isaa waliin deebee waan biraa hin hojjedhu na biratti hin argamini haadhaayyuu waan kana nagoote kakalee inni galatoomi kakalee nagootas galatoomi haadhas nagootas galatoomi garuu haadha booda waliin deemuun waliin dhaabbachuun rakkinnas bal'innas anaaf si nurraa haa dhaabbatu jedhe osoo akkasitti geeggeessee irra bareedaadha obboleeyyan qabu Ibraahim yoo taate abbaa yaa'ii ta'eetu jira sinigale abbaa yaa'ii ta'eetu jira maaliif itti balleesse akka itti balleessettu beekaa biiniin beekaa ummaa isaa san dhiifama gaafatee yoo ummaan dhiifama gootee dhiifama gaafatee Ibraahimii irraa dhaabbachuu kuma jiru narra dhaabbachuu jiruu ni danda'a innillee narra dhaabbata booda wajjin wanni waliin deemnu jiru jedhee ofirra dhaabuu numa danda'a obboleeyyan kanaafiyyuu mee dubbiin tun maal isiniif fakkaata ama biiniin tumamee miidhamee ni barbaachisa tumamuu ni barbaachisa haa tumani garuu haa tumani waan inni ummaa godhetu isa tumsiisellee haa tumsiisu garuu miidhanii bakka biraa geessuun wallaa waan hin taane akka kiyyatti waan irraallee hin bareedne waan irraallee hin fakkaanne namni kun karatti waliin tumamee waliin hidhamee waliin dararamee maatii isaa waliin dararamee sadarkaa kanarra gahe kanaafiyyuu obboleeyyan tokko wallaahi akka kiyyatti biiniidha akka sagalee taanuu Ibraahim yoo viidiyoo kee kana dhageesse yoo sibira geesse biyyoon kee sun wannan siin jedhe sun maqas sii gorsi wannan siin jedhe sun siif taati osoo akkasi gadhiifte akka inni balleesse osoo hin laalin takalee duuba dabarte san takalee guyyaa takkas taatu siif rakkate san daqiiqaa takkas yoo taate ta siif rakkate san laalte ummaa tante sii fayyite ummaa tante obboleeyyan dhugaa rabbii iban waa tokko osoo wal qabsiifne laallee irra bareedaadha manni yaalaa sababa garuu ummaa kan fayyisu rabbii manni yaalaa sababa ta'eef malee waan biraatiin akka inni godheef osoo ummaan tun waa taate ammas rabbii waa hin godhin wallaahi rabbiin umrii dheertu rabbii siifaa kennu ummaa dhiitu wallaahi kanaafiyyuu manni yaalaa sababa siif ta'e rabbiin tokkochi sii hambiseetiin jira ummaa tante itti yaadi osoo nama itti bittee mucaa kana tumsiisuu hin taane waan inni guyyaa takkatti godhe san ugduuba laali ugduuba deebi itti yaaditi mucaa kana booda na bira hin gahin na bira hin dhaabbatin rakkinnaanis bal'innaasis nama lubbuu tiyya baasuu lubbuu ummaa tiyya baasuu gahee atiin kun narra dhaabbadhu toltu teessis hantu tanteessis fedhuu tiyyatti fedhiin narra dhaabbadhu tiyyatti akkas turra bareedaadha achirraa kanafee biini warda maal waliin qabda maal walirraa qabda maal waliin haasoo jirta ka jettan dhiirti abbaan mana haadha mana shakkuma jiraatu ni shakka haasa warrattuu namni manattuu haadha manaatii fi haadha manaa ofiitii fi nama biraa yoo dhiira biraa yoo biraa gadi bahe yoo ol jedhu ni shakkuu nama jiru maka shakkiti haadha manaa kan ta'ellee garuu isiin mucaa kana maal jettee yaada biraa waliin dabarfatti isiin haadha ilmaaniiti maal jettee yaada biraa waliin dabarfatti akkami sammuun tante si yaaddattu akkamitti sammuun tante si yaadde Ibraahim ni ta'a ni yaadda waan akkana kan haadha manaa kan ta'e qaalita yeroo hedduu si waliin dararamaa turte yeroo hedduu si waliin dararamaa turte akkamittiin ati waan akkana kana itti yaaduu batte wallaahi ittillee hin yaadin waan akkanaa kana hin jedhinillee akka dhaga'u waan kana jette booda hoo maaltu